Piraayisiin yeroo dheeraadhaaf gara gadi deemaa ture yookaan immoo beerii istiraakcharii daawun tireendii deemaa ture. Sana booda piraayisiin erga kii leevelii takka tuqeetii booda gara baayitti jijjiiramuudhaaf yookaan immoo buulii istiraakcharii qabachuu agarsiisuudhaaf kaandilistiik paatarnii nutti himuun 3 white soldiers jennee kan lafa kaa'uu dandeenyuu fi konsikwensii wal duraa duubaan inni tokko wal dura kan duraatti aanee kan ta'an hoosanitti aanee kaandilistiikiin sadii kaandilistoonni moomentamiin isaanii ida'aa deeman akka kanaa yoo uumamu ta'een kaandilistiik formeeshinii bifa akkasiitiin uumamtuun 3 white soldiers kaandilistiik paatarnii jennee lafa kaa'uu haa dandeenyu ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf piraayisiin erga akka kanatti karaa gadiitti beerishii taa'aa dhufee booda kaandiliileen asittis tokko ture magariisuma akkasii akka biraa dhufee magariisuma akkasii bakka biraa dhufee akka kana deemuun piraayisiin kana booda buulishii akka itti fufuu kan nutti agarsiisudha jechuudha. Fakkeenyaaf bakka kanatti illee duraan piraayisiin akka kana gad deemaa ture kaandilistoota sadeen akkanaa kana guuniif jidduu nu dhufe kana booda piraayisiin akka kanatti itti fufuu kan agarsiisu. Asiinis piraayisiin gara gadii deemaa dhufee erga naannoo kana ga'ee booda kaandilistiikiin sadeen kun akka dhufnaan kana booda piraayisiin gara oliitti buulishii ta'uusaa kaandilistiik formeeshinii nutti agarsiisu akka kanaatiin 3 white soldiers kaandilistiik paatarni jennee lafa kaa'uu kan nu dandeessisu ta'a jechuudha. Isaan kana gaafa fakkeenya ilaaluuf yoo qofnu ta'eef fakkeenyaaf piraayisiin naannoo kanatti haala kanaatiin gad deemaa ture erga gad deemee booda kaandilistiikiin sadeen kun konsikweensiidhaan walitti konsikweentilii walii aananii dhufanii seenanii naannoo kanarratti baay'ee poozishinii eega seennee booda istooppiloosii keenya as jala kaa'uun istooppiloosii as jala keenya tireediin kun gara booda gara oliitti deemaa antisippeeshinii jiru akkasii fudhannee kaandiliin sadeen akka kanatti konsikwetiivlii dhufan kun walitti aananii habba sadii dhufan kun akkatti uumamuun 3 white soldiers candlestick patternii waan jedhamu waan nutti agarsiisuuf piraayisiin kana booda gara buulishiitti deema jennee baay'ee poozishinii akka fudhachuu dandeenyu candlestick formation nu taasisuun 3 white soldiers jennee lafa kaa'uu kan dandeenyu ta'a jechuudha. Asitti fakkeenya biraa yoo ilaallu ta'e piraayisiin maal godhee gara gadi deemaa ture erga kana deemaa ture booda kana booda kaandiliin sadii walitti aananii bifa kanaatiin kaandiloonni moomentamii qabu waan dhufaniif bakka kanarratti baay'ee poozishina seennee stop lossii kaandilii kana jala kaa'uudhaan take profitii kii levelii naannoo kana jiru kan target godhuun piraayisiin kana booda gara oliitti nuuf deema jennee anticipation akkasii yookaan immoo tilmaama akkasii akka nuti qabaannu kan nu taasisu kanaatiin 3 white soldiers candlestick pattern jennee lafa kaa'uu kan nu dandeessu ta'a jechuudha. Fakkeenya biraa tokkotti daanee ilaallu taate piraayisiin bifa kanaatiin gad deemaa ture naannoo kanatti kaandilii walii aanu abba sadii kanaan nu uume asirratti immoo maal nu uume asirratti dhufnee seel seennee baay'ee seennee stop lossii kana jala kaa'uudhaan take profitii keenya immoo gubbaa kana kaa'uun piraayisiin kana booda haala asirratti agartan kanaan gara oliitti deemee take profitii keenya akka nu tuqu candlestick formationii nutti himu saniitiin 3 white soldiers jennee lafa kaa'uu kan dandeenyu ta'a jechuudha.